Raadiyati Itoophiyaa otoo si bira jiraadhe wallaahi rabbii kadhe marqee dhufa akkam adam marqee dhufa wallaahi illaa marqee dhaqa osoo jiraadhe ani Itoophiyaa wallaahi marqee dhufa silaa. Dhageessee Maama Bayyaan. Itoophiyaa bakkuma kalee Sheeka maalii kenna kanaayyuu maraachaa dhaqanii kun amma carqii keessa carqii yoom lafa kaaya jennee oduma eenyu rabbi carqii keessa nu hambise. Kaabaa dhaqee sirbee inni baate bakka namni kaabaa xawwaafuuf dhaqa jennaan inni achi dhaqee sirba baase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Family memberii ta'a hundi keessanuyyuu. Karena akka minagamiti Sheikh Muhammad Bayani baga baate ka Habib gaafa ati dhamtullee baay'een boonne garuu hidhaan qoraasuma dhiiratti ima Baga hidhame jettee cadne baga hidhame jettee akkamitti baga hidhame jettaati ilma namaatiin. Rakkoo miti hidhamuu badaa miti qoraasuma dhiiratti. Hidhaan qoraasuma dhiiraati baga hidhame maa jetta tan ta'etuma sammaa billaalle akkuma sitti duulamaa ture isatti illee. La rakkoo jaraallee bargitee garii daatuun gaariidha. Hidhamuun sun Ati tan ta'etuma sallaaluu qabdaa gaafa qoricha hantuutaa nyaachuu qaba inni jedhanii san argitee ati. Adhafaata anaawwatu dawaloolle turree jirramee haasa'u nadhisi. Baga wallalle anifati wallaloon bareeda. Ala kulli haali waa arguun gaarii wayaa irraanfachuun dagatiin garuu Sheikh Muhammad Bayyaan wayaa irraanfachuu jechuun dagatini. Ala kulli haali waa mara arguun gidee waa barnoota ta'a wani namarratti hin jaalanne namarra dhufaa. Yeroo hedduu kan miidiyaa kanarratti warri waa femmase kunniin waan garaagaraa hojjetaa nallee dabalate. Gaafa ufii achi dhaqee dhaabbate immoo yoo san dhugaa namallee argaa. Sheikh Muhammad yoo xiqqaate nama viidiyoo hedduun irratti dalagee islaamummaa keessallee qaari'e naan jedhe akka shahaadaa na qabsiisanillee dhiibbaa godhaa ture. Aadaa inni mana hidhaa seenaa na tarkasa irraa kan falatte. Na wal qixxoofne anillee hidhame innillee bagoosteene shabbee galuun gaariidha jedhee. Asagalee. Ani garaan kiyya Laala harka kana rabbii jedhate namni kun adaa Sheekh Kamal maaf akkasiidha aadaa inni gaafa isaa san gaafa kan Sheekh Kamaliin qoricha hantuuta nyaachifamee du'uu qaba jedhanii irra murteessanii sana daa. Alaa kulaalini waa mara hidhaatitti nafanii baga rabbi si baasee. Amma namni mana hidhaa dhaqee waa hedduu baree bayaa sirraa'ee dhufaa qoraafamee dhufaa. Ani gaafsanuu akkamitti sheeka guddaa kana ammaa hidhame jetta jennaan badaasine nabiyyatu hidhame nama bareedaa addunyaa tanarraa tokkotti nabiyana Ibraahimitti nabiyana Yuusufitti hidhame. Muhammad Bayyaan bareedumsallee hin qabani callisaa hidhamanii jedheen beekte. Akkasani alaa kulli haal gara qubna garaa yoo deebine. Habibi baga baatee tasgabbaa'ii waa hundaafu TikTok illee yaaddayini akkaawuntiin Oromoo makkalee fooloo si godhee si deebi'ullee mala. Anuu 23 akkasitti dhabe Oromoon qalbii keessatti onnee keessatti fooloo si goote rabshalleen ta'u keeyrilleen ta'u waa hundaafu Oromoo TikTokii tana keessa jirta abshirii. Sin jechuu barbaade waan si dura dubbataa ture atuu booda suuta gaafa tasgabboote viidiyoo kenna deemee sirra dhufaa yoo hamtuu keelee dubbataa ture asumaan dhiifama nuu goota gaafuma viidiyoo argite dhiifama nuu goota suni nama yaachisu sagalee sirratti taa'aa turrellee sagaleellee si taane wanni nama miidiyaa kanaan beekamu beeyta garuma qilleensi jiru bubbisaa. Arafaate koo ati mana jala badani uga Mama Bayyaan aaree jira. Mama Bayyaan aaree jira yu bari beeyta Mama Bayyaan. An namatti duuluun jaaladhu bar gaafa namni namatti duule gara nama sanii dhaabadha bar.
لا Namni ofuma fedhe iyyuu سنينتي namiidhu. أنا نرى بدي يبر ماما بيان أبا في جنان كينج خلاص. كمال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ميديا خنرا نافس قفا بدودي ديا أكما تنقى قبدا خيادا. حبيبي نقا كم بقى باتاكسي Hidhamuu qaba jedhee كمان. sirratti duulaa ture bar sheeka Sheekh Kamaalaati wanni hidhamuu qabda qilintatti. Muhammad baga amma baate baga rabbi si baase. amma shee أبر Muhammad علي Bayan sun نرى قبل أنا فاتت وفرت أتكلم كنو بر Sideeffate أجايبنا itti تياتي naanee فاتي تارغت نانجل شتو جيمي ولين تابتي أني بر عارف يا قدان وابني سوسات يوم تار naanfatti وفات ajjeese. سلا يوم كيدا بيجرا. Naanfatti ajjeese dhiyoo kanaati haadha faatee waliin oolaan. إيه بر عارف تني جرادا تارغنا رفات ولين ولا نمني كنين أمو كباجري تني نارا ترياني. sadii yoo itti hidhamuu qaba sirriidha hidhamuun isaa jedhee bar garaan na gubatee akkamitti hidhamuun isaa sirriidha jedhee hurriin na buuteeyan. Awaan biraati misima biraayyuu hidhamuu qabaa jedhee yaadaa ture yoo argite maduraatti haadha Inshaallah na faate. biraan hidhamaan osoo wanni fedhe galee akkuma gizee kan keetii sani Arabate jingeema taphattuutu na hiisisa abboleessa. Maal taate namni kun Yaa abuu maa bara haadha gizee kan faate keetii na sanillee ama dagachiifte. kamaal bar gizee kan keetii sanillee maal akkasuma irraa dhaabachuu qabda jedhanii waliin na doorsaa turan jecheetuma si waliin itti fufe malee annama irraa dhaabadhu na jedhanii. Angaaf tokko ati sin dhageenye viidiyoo sana abbaa Abdallaa arrabse taa haadha faatee bira hin dhaqinii jedha. Faatee ana miidiyaa irraa galchite Muhammad Bayaan hidhaa seensifte booda ati lukaan deemta dhaqina haadha faatee bira jedheen. Dhageenye ati viidiyoo sana. Ati farfaallaa namaa deemta bara sirra laallamu. Innante iluu Samiiriin maama Abdul Bashariin warra asirra jiru kanneen fooloo naa godhamee warri ala jirtan mallattoo edoo Laa bara ammallee rakkoo qabda maqama kiyya fooloo godhattee waamtu bara ammallee haga Muhammad Bayaan hin dhaamse turtee jirta. Buusiyyuu Muhammad Bayaan kutaa gastii kanaayyuu. wallaan buusu garaana nyaata abadan. Du'ee bada malee hin buusu. Iluu Afiif akka hin hundi achi mana keessanii hidhaa nagaa keessa jirtu. kitaaba naa laalee bar jaannata seenteerta jedhee bar. Kiingi Kamaal akkam? Tiiraageyyuu. Ilisha akkam jirtu. Jira akkami baga beeyyadii namaati deeffachuu barbaadde inaaffaalleen si jira ka haadha faatee kuni. Sheekaa faatee Baroota haadha faateetti irraa gore hambaa hidhame jedhuuni gizee irraa goruun qabu yoo isii bira ooluu qaba. Akka malee walitti taa'aa jiran. Ani na dhiisaan jiru ka wala miira keessa adada karaa deemuun sheerna irratti godha yoo jari wal faarsuu jalqaban ijoollee rakkifte beeyta. amma ganaa koomiintii nama ofirraa dhiifnee naaf yaate faateedha wal zabbaxna rakkoon qabu. A'uuzu billahi ani hiriira miti kalaas ka naa dhumate jedhi ka rakkoo haftee deemita shee. An akkasiin jedhee bar maamiyyee bar gaafa duraatu bar. Koomentii itti dhiisiiti. Mazaaja kenna Yaa sabbata isa na anillee fooloo shaayii xiyya lafa kaadhee atillee caatii tante lafa kaattee kanu jaalate dhufee taaptaaf nu godhan nu laala naga kennan teenna jennaan ati diddee koomentii miira keessa si galchitee bar lubbu gaafa kan qabate dhufteetiin bar bara baay'een booyee baran immoo kolfee laalaa kamatiyyattu argee bara. Bara kolfee laalaa jecha miti. Ol qayaadha faate maaliif irraa fuudhaa jedhee si labbata jarana viidiyoo wayii. Viidiyoo tokko na ajaa'ibee yaani. Si ati miira keessa galchitee bari isheetti jawuma malee haasofsiisaa jirta haadha faate atu hidhamuu qabda. Maal go'a akka kan kee kaaba dhaqee sirbe rabbi jedhiiti maal balleessaa kaaba dhaqee sirbite. Namni achi dhaqee du'a. Kaaballee dhaydee sirbiru bari maasiyaa fixanneen wamma maasiyaa qulqulloofneen wamma baraanaaf maama bayaan. Haa ta'u hirriba jirtu kaaba rabbi dhaqee sirbite. Isidee laa. Zaza, welcome. Thank you, one of you. Hidhamuu qabdanii. Kami jirtan? Abzuko. Nagaa jirtanii. Fayyaadha habibti. Numaan jira barzaasaa nuttaate malee. Wallaan baddee. Sa'aatii haftee tanaa wal dhaba gizeen an dhufuuf adu'ati ni baata. Okay. Annama sibiilaa san bareejjina laalte sanuma guyyaa achumaan baddee jedheetiin bakka akkasuma silaa obboleettiin hin hinaaftu jedheetumaan jal'ise. No, deengadda konsertii deemee achitti barra xaxabbasee dhufe siin himne inni. Allahu akbar. Kutee? Konsertii turee mi Edmonton.
Kuteeree kalaas bakka addaan gallee. Haa dangaltaniin sa'uugiin eega guyyaa san bahee oluun deebine jechuu fedhete. Kalaas dhiisi sabran jamiila. Hin sabrin gaati anumarraan dhaga'uu qofaa miisarraayis dhaga'uu qabda. Warri Kanaadaa Muhammad Bayaan vaakeeshina deemuu qaba yaamuu qabdan. Artistii qofa waamummaan. Elo waan tokko siimu hin dhaga'ama. Hin dhagaya dubbadhu hin dhagaya. Waa hojjetara na fakkaatu. Warra Kanaadaa jennaan dhugaa rabbi warri Kanaadaadhaa kuni ana akkanatti ganama tokko hidhaa keessa ciisee kumbula owwaa tokko jala ciisee turu tafkillee waan hin nyaanne buleessa hoyyee. Ana dhugaa rabbi warri Kanaadaa kuni baay'ee takka nallee qaadhimatanii baay'ee takka nannallee jaallatanii yaa rabbi jaartuma nama nan jaalachiisin jeetan. Du'aayi firraa itti godhe haa galatoomani isaan qofaatiitti akkasitti asiin kuti kakkaadha baatee kaayiroo tana keessaan dhabe oo nama Maashaallah. Arjaadha Allah jechuudha. dhiira fi Allah isaanii haa galatoomani. Jaartii nama rabbiidhaan jaalachiisin jedhee. Itti heddummaatti addaa wallaale. Walitti heddummaatti illee addaa wallaallaa garuu ummoota lafa Kuma ajaa'ibaa kana rabbi nu dhaggeessisa maqaa Muhammad Bayaan kun janjanaa kana akka malee oofu. laa ilwa argitee jaalallee qabda jedheen takkaan intala bareeddu takkaan hin qabu jettee itti godhan achi wallaalaa kootu jedheen quba itti gadaa keeka gara meseenjaraatiin viidiyoo sadi nama guddaa turetti dalaga duwiti ajaa'iba irratti ta'e cagate jaalallee qabde intalallee itti kakattee hin qabatte numa isaa laayif irraa baan lakkii waan afaanin hin jee malee an keessaan dhaqee gadi laalle dhiifama boosoorii. laa Amma quba kana kaayiroo akkana tana fiduu goote gaayis baakashiina kaayiroo tana fiduu wallaahi. Ani hin Dhufeen fayyada gadi. intalallee itti kakattee hin qabatte numa isaa laayif irraa baan agarra jedheen. Kaayiroo fiduu. Dhugaa rabbi odoo namatti Geemaroota hin maraa mul'atini mataatti godhee fixuu fi sa'aat akkatti ala feemasii ta'e daaraa isin godhee isin awwaala. dakkan isinaa fidi wallaahi fidi odoo namatti hin himne fidi achumatti ati viidiyoo dhiifama piraank Muhammad Bayaan kaayiroo finnaaniin hin canfamti. jaartii warra kaayiroo illee takkatti inni duuba deemti. Sheetichi itti qara'ee guura. Hin canfamti akka nama wanta atitti canfamti dhiifama. Koota maaltu rakkoo cufama kilaasiin takka qullaa jirtee achi galta. achitti Kun wanti kilaasii lama kilaasii sadii maal jira. taqullaattiraa maal godharee ta namni jiru hin barbaaddu haadha faate takkuma Kilaasii sadii Wayyaa manni kiyya kilaasii sadii qaba. Kilaasii sadii keessaa takka mucayyoon bulii wayyaa 15 dhufti. wayyaa rabbi riyya inni namni haadha wayi faatee kilaasii addunyaa fi kilaasii qullaa akhiraa jirtu illee dhabe argatee jira baryaabo. Namaan ni'imaa irraan beekne malee dhalaan fudhantanuma akkanaati. Wayi lubbuu kun haadhuma maaluma. faatee fuudhuu murteessite Muhammad dhugaa rabbi Muhammad Bayaan Wallaahi gaafa dadhabde gaafa haadhatte. hidhaa jirtu sana eenyu yaadde asirra. Iluunillee. eenyu ija dura si ka'e billa odoo Eenyu argate ija dura Wallaahi si akka ka'e. hidhaa bahe jedhanii naa barreesse rabbi kakadde. Ananayyuu hin dubbifne soma karaa deemu argee wayita kaanii dubbifne asumarratti. Bataam sikuma. ambayyuu isaa Bataam hin lolaa ture darasoonni wal akkasitti fixu arge qabu geesse. shejjamaalii tokko kun bahe jedhaa kun hin baanedha mana hamzaa shejjaa biritti yaa'ii ture eegammoo isu An amma dhageeffadhu ishee kamaal kilaasiin tiya sadii jedha sadii keessaa kilaasii inni takka kilaasii mucayyoon. duwwaa rafuwaa dhabe maal taadhaa dhafaa ta'e Dhageeffadhu ka haala mijeessinaa laal kilaasiin takka mucayyoon takka bulii 15 dhootii ji'a fakka akkasitti. Namaan cabxiyanii kilaasiin kaayiroo tuni kami wayi jalaan irratti. Laali algaan kun amma kun jechuudha ka doolara kumaati. Firaashiin ka doolara 500ti. Inshaallah akka kan keetii kun torba osoo irra ciiseeti ta cabduu miti. dhafaa ta'e ajandaa lubbuu nama baasu ta'a yoo inni kaayiroo dhufe dhugaa rabbi nuti hiriira nagaa baana aarsaa meeqa kafallee Lubbuun nama baatu tokko hin jiru.
yaadni kunuu sirrii miti dhugaa rabbi السلام عليكم maama ورحمة الله bayaan وبركاته أمتك يا yaada جاه dhatti deebitu yaadaa jirti amma ati baate egaa rabbi kuu jechuun amma kaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماما waalaikum بيان assalaam muhammad amin baale Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lo maal kan jedha naga muhammad benda. amin baale rispoonsara ta'uu edda mama mucaan kaayiroo haadha ko Sheekh Kamaali Muhammad Bayaan kuni xiqqoo walitti kakkalooytan yaadaanillee biyya keessa ammaan fidin nama Abbo hin sodaadha. Ani salphaadha. Ani waadallee galee fi beekta gida inni bara awwala gara qabsoo wayiititti dhufe bara jaalalaan miidhame san mi'a dhufee tasgabbaa'ee zamzama kanallee dhugee tasgabbaa'uu jedhee yaadaa ture. Amma wayi asiin na jalaa miliqaa jedhe malee ani hin fida rakkoo miti. miliqumaa yamaa rakkoo qaba yoo miliqee dalagate. Laa yoo itiltii waan irraan dhufe maqaa kenna yoo dhufe miliquun haraama guddaa nama adabsiisa. Maa agarsiisa hajjii geeffate yoo miliqee maan rakkoo qaba. hin galu Fiida umraatti yoo dhufan arafaate fiida umraatti yoo dhufanii waasinaa kennarra dhufa waan ta'eef baay'ee ulfaata. Chikii namaa tabbasee namni mataa dhahaa malee yoo deeme bareeda. Tiiki minim chigiree labsuun mirga normaan nagarno. Maa sheeka maaliyyuu kun akkuma xabbasetti hin jiru asiin hajjii keessa asiin kun fuullee takka guddaa. Lakkoo miti ka xabbasu normaan no. Silaati koo sheekamaan hedduu gurtee olii gadi hin deemtu akkami chikiidha kanni. Sila ofii malaaltan isinii laayikii godhun argu isinii Maddiidha akkuma maddii deddeemtamoo Wallahi ilu namni jaartii afur qabu bar yaa bar laal hoggaa silaa akka itti toltu beeyta hoggaa tare xiqqoo hamata yoo hiikan tanuma sadaffaa fi afuraffaa hiikan malee lammaffaa tokkoffaa fi lammaffaan tuqani asii ol hiikaate maqayyarta ammas ilu. Maal jedhe qoy ta'arfaffaaf sadaffaaf gata lammaffaati haftaa. hiikamti haati haata illee hiikamu eddaala kana. Tarree kana keessa galaa Qoy mee anamma Sana follow godha namni dubbichaa jiru. mee qoy rabbeedha salphadhe. Lubbu qoy ana osoo fuute anamma lammaffaa ta'amoo sadaffa marfaffa. Ati afuraffaa irratti inni hiikamta jechuudha. Sadaffarra jirta inni jala olii ka awwala si kai. sadaffaa fi afuraffaan ni hiikamtiin jedhe Inni hiikamta jechuudha. An lammaffaadha godhee sadaffa marfaffaan. Sadaffaa afuraffaa keessaa ayyatu. ani maalittan beeka gaafa hixaa buufadhume hixaa laalla Laffaallee ta'uu hin dandeette akkana. Hiiqaa fuuta hawalaas gaafadha wallaahi.